Nageenyi araarri jaalalli waaqayyo isiniin faa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadhaa hordoftoonni burtituubi hundi keessanii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isinii baay'atu jecha yaa har'a gara burteetiin deebinee jirra akkam jirtu mee naguma jirtu fayyaa keessanii isiniin jedha akkasuma warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayibii laayikii gochuudhaan sheerii gochuun nu gargaara isiniin jedha. Asirratti hojjechuu barbaada. Kanaaf burteen kun turee jiralleedha. Kanaaf immoo amma irratti hojjedha jedhee abdii hin kunne sabiskiraayibii xinnoo wayii hin qaba ture. Sababa sanii irratti hojjedha jedhee yaadee ture. Kanaaf immoo maal isinirraa barbaada? Sabiskiraayibii naa godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Kanaaf obboloota koo hundumti keessaniyyuu akka na jajjabeessitanii abdii guddaan qaba jecha. Har'ammoo asumaanii gorsa namoota hundumaaf finta'a kan jedhu akkasuma obboleewwan koo biyya alaa jiran kan akka kootii keessaa biyya arabaa kan jiran gorsa bareedduu takka hunduma keessaniif qooda hanga dhumaatti na waliin ta'an immoo affeerraa kooti. Akkuma beekamu kaanuti xinnoo ishee nama gorsuu kanallee baay'ee jaalanna ture haa ta'uti gini xinnoo biizirraan kan ka'e. Bakka viidiyoo waraabuu dadhabeera siifanii irratti illee sababa nama daa'ima guddisuuf sababa sanirraanani biizii ta'ee viidiyoo waraabuu dadhabee yoo waaqayyo jedhe gaafa biyya koo gale akkam fedhe barbaadeetti wanta danda'ame wanta bakka nan godha jedhee yaade tokko godha jechuudha. Na har'aaf immoo ammaaf immoo akkanumatti waraaba. Kanaaf hundumti keessanii akkuma beekamu nuti shamarranii yeroo baay'ee jechuudha. Waa'ee shamarraniitirraa haasa'uuf dhufe jechuudha. Yoo warroota shamarranii biyya alaa kanatti miidhamaa jiranii akkasuma immoo qarshiirraa nyaatamaa jiranii akkasumas immoo jaalalaan attaalalamaa jiranii waan sanirraa xiqqoo ishee haasa'a akkasuma gorsa hin qaba jedheeti yaada. Viidiyoo kana keessatti yoo namni dhaggeeffachuu dandeessan jechuudha. Inna yeroo baay'ee nuti keessattuu ijoollee shamarranii kun biyya ormaa kana keessatti waan baay'eetu nu mudata ture. Akkasuma jaalalaanis haa ta'u gara dirqittis haa ta'u garoota adda addaatiin waan adda addaatu nu mudataa ture. Nu mudata. Ammoo gochuu fi namoota akkas ta'an irraa nuti yookiin namoonni hin taane immoo barachuu qabna, wal gorsuu qabna, walitti fakkeessuu hin qabnu, walitti hinaafuu hin qabnu, walitti kolfuu hin qabnu jechuudha. Maaliif ilmi namaa ta'ee kan hin dogongorre hin jiru jechuudha. Dirqama immoo yoo gorsite kan dogongora ofii sanillee beekee irraa goru jiraachuu danda'a, akkasitti aarus jiraachuu danda'a. Kanaaf immoo hanga danda'ametti wal gorsuu qabna isiniin jedha obboloota koo har'a dhaamsa ni qabu. Waa'uma shamarran keenya biyya ormaa kanatti yeroo baay'ee qarshii nyaatamne yeroo baay'ee jettanii dhugaa dubbachuuf baay'ee gisee tokko fa'a namoonni waggaa baay'ee ta'anii birrii hin qabne jedhan baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuu maaliif akkaataa itti finnu akkaataa mana namaa keessa jiraanne itti finnu nutu beeka waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu wal gorsuu qabna obboleewwan koo hundi keessaniyyuu ilma namaa ta'ee kan hin attaallalamne jiru garuu attaallalamnullee yeroo hunda waggaa tokko yoo attaallalamne waggaa lammataa immoo attaallalamuu hin qabnu jechuudha. Maaliif barachuu qabna jechuudha. Akkasuma immoo miidiyaa akka fayyadamnuu fi akkanumaa yookiin jana qofaaf osoo hin taane wantoota adda addaatuudhaaf namoonni tokko amma waa'ee miidiyaa hin beeku ture. Maaliif jiru miidiyaan dabarsaa jira waan ta'eef walirraa baranna wantoota akkasii sallaalle. Kanaafiyyuu miidiyaa sordofaatii akkasuma immoo walirraa barachuu yaada. Maaliif takka nyaatamte takkas akka hin nyaatamne waggaa tokko nyaatamte waggaa lammataa akka hin nyaatamne maaliif jedhee namni attaallalamuu danda'a. Waa'eedhaan ilmi namaa kun hin attaallalamu jechuu hin danda'amu jechuudha. Namatti fakkeecha ilmi namaa yoo afaan yoo waasi harkaa fuudhuu barbaade ilmi namaa kun afaan kana damma dibateetu waa sirraa fuudhuuf sissi'aa jechuudha. Kun jechuuf immoo nuti namoota akkasiisan ilma namaa jechuudha. Walumaa galatti ilma namaa tokko jaalachuudhaaf jidduudhaan kaate daa'imaa addaan kutee jidduudhaan inni addaan kutee haadha daa'imaa waan ta'eef kan kanarraa hafe immoo wanti jechuu barbaadu nuti hin attaallalamnu miti akkuma ta'utti ta'ee garuu walirraa barachuu qabna jechuudha. Yeroo baay'ee nuti immoo kaayyoo qabaachuu qabna. Kaayyoo biyyaa baaniif qabaachuu qabna abadan. Ilmi namaa yoo kaayyoo qabaate karoora yoo qabaate waan sanan godhadha jettee yaadda waan ta'eef kan hundallee shawadamuu hin dhattu jechuudha. Kanaaf immoo namarraa walirraallee barachuu deemudha. Walittis kolfuu miti wal gorsuudha. Wantoonni kun baay'ee ijoollee keenya miidhaa jiru jechuudha. Amma akka fakkeenyatti itti isinii fudhee dhugaa dubbachuudhaaf mucayyoon takka waggaa
Hoggaan sagal hojjette homaa hin qabu jetti. Homaa hin qabu wanta hin galuun biyyaa homaa hin qabu asiis homaa hin qabu jetti. Dhugaa rabbii jechuudha. Obboloota koo baay'ee kan nama azanaa jiru. Hoggaa sagal dhiisiti namni hoggaa lamaa sadii keessattuu jijjiirama agarsiisa jechuudha. Dhugaa rabbii akkuma feellee ta'u jechuudha. Garuu isheen har'aa nama meeqa jaalattee nama lama jaaladheen qarshii tirge. Sila maan isheen jaalala dhiirumaaf baate moo? Kanaafiyyuu immoo of qoxxobuu qabna warroota akkasiisanirraa. Wanta akkasiisanirraa of qoxxobuu qabna. Har ammoo tuni ofumaa ofirraa baatudha kan hoggaa sagal hojjettee kanuma hin qabne biyyaa isa siisi maaliif hunda ishiitiin taphattiree maaloo galtee bishaan qorraa maatii ishee wajjin iddoo dhugaa rabbi maaliif bokkande namni hoggaa takkallee shawwadamu hoggaa lamallee shawwadamu kun immoo hoggaa sagal shawwadamu jechuun baay'ee nama zana sanuu immoo jaalallee lama jaaladhee nutti erga jettu baay'ee nama zana jechuudha dhugaa dubbachuudha inni wantoota akkasii irraa of eeguu qabna maaliif jaalala yoo ta'e jaalalli eebadan qarshiidhaan hin bitamu abadan miliyoona hin bitamu kanaaf immoo qarshiidhaan muti kan bitamu jaalalli jechuudha jaalala bita malee jaalalli qarshiidhaan hin bitamu jechuudha garuu jaalalaan bitta malee qarshiidhaan bituu hin danda'amu jechuudha kanaaf immoo irraa of qoxxobuu qabna mucaatu doolaappii wayii akkas banaara kanaaf wantoota akkasiisan irraa of eeguu qabna jechuudha warra akkas qarshiisin jedhu dhiira qarshiidha sitti dhufe dhugaa rabbiisin sana bultiidhaaf naataa jettee wajjin hin deemu jechuudha dhiira qarshiidhaan dhuguma sitti dhufte bultiidhaaf naataatii jettee raawwattee waliin hin deemin dhugaasin jedha jechuudha maaliif inni boru gaafa haati qarshiin teetti dhumte jaalalli sunis akkasumatti dhume inni qarshiisi jaalate malee akka jaalalaas hin jaalanne beekuu qabdaa jechuudha osuma galatti na wantoota akkasiisan irraa of eeguu qabna sin jedhu obboloota koo wantoota akkasiisan irraa of eeguu qabna maaliif ilmi namaa akkuma sin jedhe hunda gongorra hundi keenya iyyuu garuu immoo yeroo of gannalee kan hunda hoggaa kan hunda of gatuu hin qabnu jechuudha akkasuma qarshiidhaan dhiirama qarshiisin jettu akka bultiisin taane beekti bilookii ofirraa godhi waan ani dhugaa dubbachuuf baay'een gammada kan bilookiin kun nu jiraata silaa dhiirri numatti gadi numarratti fincaayu rabbi dhugaa rabbi sin jedha ani bilookiin kun jiraachuu isaa baay'ee na gammachiisa jechuudha maaliif bakka ofirraatti bilookii gootee ciista maaliif maalsi innaa wantoota akkasiisan irraa of eeguu qabna sin jedha obboloota koo maaliif dhugaa dubbachuudhaaf nuti kan biyyaa baane fi namni jaalateeti wati kan biyyaa ba'uuf yookiin immoo as biyya ormaa keessatti bashannanuu fi miti yookiin immoo yoo biiroo wayii keessa teenyee waan kompiitaraan hojjennu wayiitii miti akkasuma immoo taphaa fi miti kan baane nuti of jijjiirra akkasuma immoo maatii keenya jijjiirra akkasuma immoo rakkataa gargaara jenneeti barumsa keenya dhisnee hiriyoota keenya biraa kaanee dhufne erga dhufneen booda immoo dirqamatti waan kaayyoo baaneefsan karoora baaneefsan gochuu qabna kan dhugaa dubbachuudhaaf kan qotiyoo ofii addaan hiikeetti gurguree meeqatu jira akkasuma kan lafatti gurguratee baafatee meeqatu jira waan qabutti gurguratee waan itti fixatee ka'ee liqeeffatee kan baasu meeqatu jira garuu jechuudha nuti shamarranii kun yoo as geenyetuma moobaayiluma xashii tana xiqqoo bitannee janajjanaa jammarre waan keessaa baane san hin beeku abadan nama tokkotu beeka malee namni gariin hin beeku maaliif ofis hin jijjiiru namoonni akkasii maatii ofiis hin jijjiiru jechuudha dhugaas hin jedhaa obboloota koo kan duraa keessaa dhuftan hundi keessa yaadadha namoonni waan keessa darbanii dhufan yaadachuu qabu keessattuu ijoolleen sirriitti kan dhugaa dubbachuu fi dhiifamallee naa godhaate jechuun nama ofii of beekutu waan kana beeka malee namoonni keessattuu ijoollee yeroo cinqiidhanii warri isaaniitti canniqamanii kan waan qabne lafa isaaniitti gurguratanii kan waan qabne qotiyoo xinni qotiyoo san keessaa takkam gurguratee takkattafee bakka kan immoo maa isaa iyyuu hin qabne kan qotiyoo lafa san iyyuu hin qabne ka'ee itti liqeeffatee baafatee har'a yoo as geette ishiin wanta abbaan ishii haati ishii goote san abadan hin yaadattu shamarra akkasii sun abadan hin yaadattu tan maatii ofii jijjiirtu astu hin yaadattu yoo waan keessaa dhuftise ishiidha isii kan asitti dargaggeessa birrii ergitee maal jettee siidoo isii kufa jettee maalii jettee ishiitu maqaan balleessaa jira jechuudha ijoollee akkasitti kan maqaan balleessu garuu ijoolleen immoo akkanaan karoora qabaatanii osoo maatiin isaanii qaban biyyaa bahan ijoolleen of jijjiiran maatii keenyaan barbaadu jedhanii biyyaa bahan jechuudha sirriitti ijoollee waa godhachaa jiru ijoollee akkasiiti jechuudha maatii ofiitu isaarra dabarsiisanii kan qaban irra dabarsiisanii waan hedduu godhanii fi isarraa hin ka'anii immoo ofii isaatti jireenya ofii fooyyeffachuudhaaf waan hedduu hojjetan jechuudha
ijoollee akkasiiti. Garuu immoo ijoolleen yeroo warra isaanii rakkatanii baasasan warra isaanii dhugaa isin mana citaa keessa kan qorqorrootti dabarsanii miiqatu jira. Dhugaa rabbi jechuudha. Kan ammoo beekuu qabna. Maaliif maatii keenya akka fe'ee ta'u dirqama dura maatii keenya jijjiirra saniin booda immoo of jijjiirra jechuudha. Maaliif maatii keenya kan dursu eenyumaayyuu hin jiru. Haadha fi abbaa kee kan dursu eenyumaayyuu hin jiru jechuudha. Isaan kan nu wajjin cinqamee kan wajjin waan hunda ta'e isaan jechuudha. Kanaafiyyuu maatii kee jijjiirii dirqamatti maatii kee jijjiiruu qabda. Abadan. Osoo waan tokko ofii keeyyoo ofii waa osoo waan godhateen maatii kee jijjiiruu qabda. Akkasiin jaa obboloota koo kan kanarraa hafee nagaa ta'aa fayyaa ta'aa isin jaalladha isin kabajaa horaa bulaa.